kana fakkaata jechuudha. Amma foorma hedduu jira. Jalqaba hanga dhumatti dhageeffadhaa xumura viidiyoo ilaalaatti xumuraadha. Waan gartee irraa isiniif hin galin akkasii sanboota na gaafadhaa jechuudha. Sanboota komentii barreessaa. Maaliif ergaan guutuun keessa jira. Amma gara viidiyoo isin dabarsayee viidiyoo jintura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك إني قاعد أكمل تناجم جرى ربي في الله والحمد لله. واي مانا كان أنا في بلسكي بيكان دبنة ترى. واي مانا سنرى نمون هدون قرتي كيسان بفنتي نجافة نجو. كم تقلماني فورمين كان قوته مو كم يجني هدون كيسان بفني نجافة نجو. واي كان رتي مقالة فيني خشيت جرا. كومباني تكاجرا. كومباني توني gojo bright housing ija kompanien tun meeshaa mootummaa ijoollee galtee namoota gartee harka allayii gartee finfinnee keessa jiraataniif karaa gartee salphaadhaan abbaa manaa godhuu dandeenyaa jedhaniiti siistema gartee bal'isanii mootummaadhaaf dhiyeessan jechuudha. Mootummaan gartee hayyama kannee fi waa hunda xumura jiraachuu. Sababa kanarraan ka'e nuti information kana dhageenye waan kan akkam jennee dheenee anaa fi beekan irratti hirmaannee qaamaanis kafaleen jira. أنا في بيتنا أنا كفر جرا كان فكاتاچو أما فورم يدو جرا فورم بلالين جرا فورم يدو جراچو بسنا إيه نيرتير مانه وانو كنا كم جنة قرانه وانو كنغرتي أمانة مادا أكلس غرتي وانو كنغرتي كامو توماتن سبيك كم جرا نمونو غرتي رتير وان كان رتير ماته nama kuma kudni ol ni gaaju video kana laala ጨብጨባ ዳመታ ነው ኩፈያተ ቡልጋሪያ አካባቢ አርኩማ ዳወት አቅደ አቅደ ያለ አርከኑ ዲመቴ ሰርቀ ደውኑ ኢጣሊያ ኤምባሲ አካባቢ አተሳበ akkuma agartan kana namoota hedduudhaatu gara nama kuma kudhanii oltu asirratti hirmaatee jira. Akkasuma gartee aangoonni mootummaallee ni jiranii namoonni bebeekamoon hedduudhaas jira. Kanaaf wanni kun silaa osoo gartee waan sobaa ta'e namni gartee dilli kun asirratti hin hirmaatu jechuudha. Akkasuma immoo iddoon gartee ammaan sagantaan kun gartee qophaa'aa jiru friendship keessa jechuudha. Hixaa dhaabbahuudhaaf deema yeroo jalqabaatiif hixaa bakka kanatti qopheessanii yeroo hundaa jechuudha. Hixaan ji'a sadiitti bahaa jiranii. Kanaaf arraan tana yeroo jalqabaati yeroo hundaa kana booda jechuudha. Hixaan yeroo bahu asii bahaa jechuudha. Qaama mootummaa yaamanii osoo gartee feekiin tokko illee hin jiraanne. Akkuma gartee ammaan isin agarsiisan namoota baay'eedha jechuudha. Carraan kun carraa gaariidha. Baay'ee nuuf godhaadha. Waan gartee irra geenye isin bira geenye fuulduraa fi sagantaan kun kana fakkaata namoota hedduu dhufee jiru namoota
kuma kudhanii oltu asirratti argamaa jira. Waan isin galle hunda harkachuudhaaf haala galtee kafaltiin itti eeggattan hunda harkachuudhaaf viidiyoo keenya gama dhumarratti ni harkattanii hanga dhumatti. Silaasoo gartee wanni kun gartee waan hannaa ta'e yookaan immoo waan sobaa ta'e namni dilluu kun gartee asirratti hirmaate mootummaan gartee eegduu godhee fi waa hundaa gartee godhee jechuudha. Paarkii friendship jechuudha. Dirree gartee mootummaan sagantaa itti qopheessu irratti mootummaan raayyaa fudhatee nama dila kanas keessummeessee if beeksisee qaamni gartee mootummaa hundi irratti hirmaatee jechuudha. Gaabatti immoo wanni jiru baadu mootummaan hayyama kenneefii jira. Lafallee gartee mootummaan gatii salphaadhaan kenneefii jira. Manaajara guddaa wajjin haasofnee waa hunda qorannetti akkas jechuudha. Namni tokko gartee jalqaba gartee irratti hirmaachuudhaaf qarshii 55,000 ni kafala. 50,000 takka block account waan jamu jira. 50,000 takka achirra galchita. 4,000 immoo galmeessuudhaaf achi booda immoo ji'a irraa qarshii 2,000 kafaltaa jechuudha. Ji'a sadii hixaan kun ba'a. Hixaan kun immoo bakki itti ba'u friendship Finfinnee keessa friendship bakka jamu jira. Bakka gartee hadiiqaa guddoodha. Nama hedduu qabataa jechuudha bakka kun. Hixaa yeroo ba'u asii baha jechuudha. Qaamni mootummaa irratti hirmaatee asitti hixaa baasan jechuudha. Hixaa asii baha. Dhoosaa miti jechuudha. Hixaan ji'a sadiitiin baha. Yeroo jalqabatiif nama 20,000 fudhan. Nama 20,000 kana waggaa 10 keessatti abbaa manaa ni goonaa janiiti murteessanii jiran. Ati hixaa yoo gartee si ga'uu baate jechuudha. Waggaa hanga kana keessatti yoo hixaan si ga'uu baate Daarektii qulfii manaa siif kennama. Akkas jechuudha. Inni biraa immoo dabalataan gabaabatti ammaan tana jalqaba galmeedhaaf qarshii 55,000 kafalta. Achii booda immoo ji'a irraa jechuudha qarshii 2,000 kafalta. Qarshiin 2,000 kun waggaa 10tti fakkeenyaaf yoo waliin qabdee meeqa dhufa 240 fakkaata. Akkasii fakkeenyaaf yoo carraan si ba'ee manni si gahe fakkeenyaaf manni immoo carraan kan si ba'u danda'u fakkeenyaaf ji'a jettee si ba'u danda'a waggaatti si ba'u danda'a waggaa lamatti si ba'u danda'a waggaa 3 4 5 nasi bakka itti amanaa jira bakka kana guddaan gartee moodha wajjin teenyee haasofnee haala jiru hundaa nuti ni jiraachuu waan baay'ee jaasone fuuldurallee gartee waan irra geenye isiniif ibsaa isinii kanaaf ani gartee fakkeetti waan kana keessa feekii jiraa jee hin amanu jechuudha wanni kun gartee dhibbatti amanamaadha wanni guddaan jiru yaa rabbi gartee abbaa mana godhee du'aa godhachuu qofa. Akkasii manni gartee kan siif kennamu mana abbaa hirribaa 3 qabu mana abbaa ciisichaa 3 qabu siif kennamu. Yeroo ammaa gaa mana abbaa ciisichaa 3 qabu akka jechuun hedduu ulfaataadha. Yoo maallaqaanis ta'e baay'ee qaaliidha jechuudha hedduu qaaliidha. Kanaaf yeroo gartee hixaan sii bahu san yoo maallaqa hin qabaanne isaan baankii qopheessanii jiran. Baankii qopheessanii jiran baankii ijoollee galta. Ati gartee maallaqni gartee yeroo sun gartee sirratti murtaa'e meebii miliyoona 3 ta'a. Miliyoona 2,300 ta'uu mala naannoo kana jechuudha. Yeroo kanatti jechuudha. Yoo gartee maallaqa hin qabaanne waggaa 15 keessatti xiqqoon mana itti galtee keessa ciiftee jechuudha. Ifirraa kafaluu dandeessaa jechuudha. Rakkoon qabu. Mana kana gartee hixaan si bee gurgurachuu feetellee maallaqa guddaadhaatti gurgurachuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf ati yoo xiqqaate ishii miliyoona 8 mana abbaa ciisichaa yeroo ammaa Finfinnee keessa mana abbaa ciisichaa 2 qabu miliyoona 8 miliyoona 7 akkanatti gurguramaa jira. Fakkeenyaaf amma lakkuma bubuluuni gatiin baay'ee dabalaa dhufaa jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha fakkeenyaaf amma tan waggaa 2 booda yoo kan fudhamte mana abbaa ciisichaa 3 gara miliyoona 12tti 13tti gurguruu dandeessaa jechuudha. Hogguma san manni siif kenname yeroo san gartee gurgurtee tirfii dachaa godhattee deemtee lafa bakka biratti lafa bitachuu dandeessaa jechuudha yookaan immoo waan biraatti dalaguu dandeessaa jechuudha. Rakkoon qabu. Yoo immoo gartee lakkii maallaqa darabitee buustee jechuudha. Lakkeen bakka nagee jira. Maallaqa hin adeemsa kan jettu immoo maallaqa siif deebisa koompaaniin rakkoon qabu. Maallaqa waan galmeedhaa jechuudha qarshii 4,000 irraa muree jechuudha. 55,000 kafalsan irraa kan galmee 5,000 muree 50,000 takkaa fi buuseeti gartee 2,000 gartee ji'a irraa buustu kana walitti damaree siif deebisaa jechuudha. Akkana jechuudha gartee akkana nuti gartee maanaajaraa wajjin haasofnee information akkanatti nuuf kenne wanni kun carraa gaariidha. Du'aa itti godhatanii yoo itti galtan waan gaariidha garuu namni keenya kan Oromoo keessa inuma hin jiru. Yoo xiqqaatte yoo nama kudhantee hedduudha jechuudha. Guutuun gartee nama biraati saba biraati. Namni gartee Finfinnee keessa jiraatan naannoo Finfinnee alalla jiraatan viidiyoo kana gartee namni daawwatan waan kana qaamaan koottaadha naqunnamaadha. Ani immoo bilbila fayyadamuun kun kana naqunnamaadha. Waajjira isaanii isiniin geessaa wajjin dubbattanii jechuudha. Waan isin gal gaafatanii yoo isin tolee itti seentan yoo isin tolee immoo irraa foon deessin jechuudha. Saniif waan kana koota irratti hirmaadhaa isin jaanii dhaamsa kiyyaa inshallah anaafis du'a godhaadhaa rabbiin gartee abbaa manaa godhu yaa rabbi gartee waggaa kurnan sanneen eeginiti
ammatti gartee abbaa mana godhi kiraa mana foron kuttee jirti. Kanaaf namni gartee waan kana gartee galma ofeetan biyya keessaa ta'e biyya alaatti ta'e bilbila kiyya kanan gartee naqonnoo hundeessanii waajjira isaanii isin geessaa waan isin galanii gaafatanii haala kamiin gartee akka hirmaachuu danda'an gartee anis waan beeku raasiniif himaa bilbila kana naqonnomaadha. Inni biraa dhiifama waan inni irraanfadhe namni gartee biyya alaa jiru biyya arabaa jiru akkasuma gartee awurooppaa jiru haala kamiin gartee waan kana irratti hirmaachuu danda'a jeetiin gaafadhe ture jechuudha. Maal naan jee namni gartee biyya alaa jiru sani wakiilina waan jamu jira yookaan anaaf siif wakiilina kan nu qaba jee waraqaa eenyummaatii fi footoo lama akkasuma gartee waraqaa barreessachuudha wakiilina nama kana jee siif kan nu qaba jee yookaan immoo obboleessa keetiif ta'a yookaan immoo hiriyaa keetiif ta'a yookaan immoo haadha keetiif abbaa keetiif ta'a wakiilina kana ta'eef namni san dhufee asitti gartee akaawuntii maqaa keetiin siif banee jechuudha galmeessuu danda'a jechuudha. Saniif ni danda'ama dhuftanii yoo gartee asiyaanis waan isin galin jiraate dhuftanii nagaafachuu dandeessan keessan. Namni gartee waan kanarratti hirmaachuu feetan bilbila kanaan akkuma isin jennu qunnamaadha. Yoo gartee qaamaanis dhuftanii yoo qunnamtan waajjira isaanii isin geessa obboleessi kiyya gartee beekaallee yoo kan dubbisan ta'e innis isin geessa kanaaf qunnamaadha. Yoo isin ta'e irratti hirmaattan yoo gartee isin tolle wanni gartee isin gammachiisu jiraate irraa dhaabbatanii jechuudha. Inni biraa waan haarawallee hedduu qabna information gaggaarii waan dhugaarratti hundaa'e argachuudhaaf viidiyoo kan gartee isin tolle like share godhaadha namoota hundi biraan ga'a. Akkasuma namoonni gartee maatii nuuf hin ta'in yaasuu biraa gartee subscribe gootanii maatii hin ta'in subscribe godhaati 100 nu galchaadha. Galatooma ulfaadha isin jaalladha isin kabaja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.